baatanii akka waan biitti fuutee bakka san isin kaahattee akka mootummaa tokkootti yeroo ol baatanii iyyaa bultanii ooltan nama qaanfachiisa. Wallahi isiniif qaanfanna jecha nama qaanfachiisa. Baatii muraasa kana keessatti nafsii keessan qabuu dadhabdanii ji'a tokkitti lubbuu keessan luugamuu dadhabdanii as baatanii akkuma wanni ol baatanii iyyaa bultanii ooltan jecha rabbii keessan sodaadha. Keessattuu ijoolleen keenya shamarran rabbii keessan sodaadha. Kabaja ofitti godha. Ji'a kabajamaa kanaaf kabaja ofitti godha. Wallahi haddas rabbii musiibaa mufannu yookiin namni isin daawwatu kun namni isin ilaalu kun namni isin jala yookiin waan isin dubbatanii gadhiiftan harguu kun rabbiin biraa yeroo inni du'aa'ii kadhatu du'aa'iin isaa akka saaruu ka'asii ceeteen dhattee rabbiin bira geessutu jira. Nama yaa Allah jennaan du'aa'iin isaa yeruma tokkoon ol fuudhamtutu jira. Wallahi namni kun sitti muufannaan yeruma tokkoon Facebook dhiisi mana ati keessa jirtutti yeroo tokkoon bakka ati raftetti si hambisuu mala rabbiin. Bakka ati ciiftetti si hambisuu mala rabbiin. Wallahi ijoollee keenya shamarran kabaja ofitti godha. Kabaja ofitti godha. Ulamaa'i ol baafnee asitti wallahi isin abaarsifna. Yoo qajeelumni isiniif tahuu didde. Yoo gorsi isiniif tahuu didde. Yoo gorsi isin fudhachuu dide sammuun keessan gorsa yoo dide wallahi daa'i ulamaa'ota warra du'aa'insa warra rabbiin bira waa qabu warra rabbiin bira khayrii qabu ol baafnee asitti du'aa isinitti goona akka isin bakka raftanii ol hin kaanetti akka qajeeltanuufi halkaniif guyyaa namni ol bahee yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo yaa maarree koo jedhee namni akka waan waasi biraa qabu akka waan yookiin onni ta'ee namni halkaniif guyyaa ol bahee yeroo sitti hiyyuu akka waan sodaadhaaf waasi kadhatu wayii sitti fakkaata. Kabaja keetiif namni ol bahee yeroo hunda waasitti himuuf haqa rabbii ta'anaaf namni ol bahee ka waasitti himuuf dubbiin kun dubbii namni ol bahee sitti himu waajiba taanaani kan namni ol bahee sitti iyyuuf garuu dubbii namni sitti himu dubbii namni sitti hiyyu fudhachuu yoo baatte ulamaa'ota ol baafnee akka isin ardii kanarraa dhabamtan wallaalaan akka isiniin hin bannetti ol baafnee nama du'aa isinitti goona jecha akka rabbiin qixaaxaan isin adabutti gorsaa yoo adabamuu diddan nasihaadha yoo adabamuu diddan waan isinii malu rabbi isin adabu jenneetiniin ol baafnee du'aatota warra du'aa'iin isaa asii ol baanaan gadin deebine warra rabbiin biraa ulaan isaa banaa taate isinirra kadhachiifna lakkisaa of adabadha lakkisaa of adabadha ji'a kabajamaa kanaan ihtiraama ofitti godha kabaja ofitti godha ulfina ofitti godha ji'a ramadaanaa kana keessa namni akka waan baatiin ramadaanaa namatti hin dhumne tokkotti halkaniif guyyaa ol bahee siyaasumaaf gaggabaa oolu siyaasumaaf iyyaa oolu siyaasumaaf maraataa oolu wallahi nama qaanfachiisa. Khaasatan baatiin ramadaanaa yoom dhufee dhageessan dheengadduma baatiin ramadaanaa seenuuf dhufee kana shiidaa itti baasu ka waan fedhe walaloo itti baasu ka waan fedhe itti baasu hundinuu dheengaddumaami kunoo amma galee jechuu dhageenya. Lubbuun keetis akkasuma galuuf jarjaraa jirti. Nafsiin keessi keessa jirtu akkasuma galuuf jarjaraa jirti. Aaliin kee kasibiraa godaanesi akkuma kee kana hayaata gaariin jiraadha. Bultii gaariin jiraadha otuma jedhuu sibiraa godaanee dhumaa jira. Atis akkasuma imalarra jirta. Imala kee tolfadhu yaa obboleettii kee yaggattaa'iti mana keessatti. Ihtiraama ofirraan fuudhini uffata aadaan qaba jettee namni na dhageettii qaba jettee hordoffii namaan qaba jettee naman na daawwataa jira jettee naman na ilaalaa jira jettee ol baatee halkaniif guyyaa yeroo feesbuukumaan asii nama ibaadaa godhu nama ibaadaarra jiru ji'a kabajamaa kana ihtiraama dhabdee yeroo halkaniif guyyaa iyyaa bultu wallahi nama qaanfachiisa. Lakki rabbii kee sodaadhu rabbiirraa qaanfadhu silaa namarraa qaanfii fixatte khaaliqarraa qaanfii hin fixatin. خالق إيسا بور قبري كيسا قد سكاو ديمو أفتا توكتي أماني حدا سجلا يا إيسي داوة تكون غافا آتك أباكي مرمتين امتو أفتا أدي توكتي رماريتين أباكي جيسيك قبري كيسا قد سكاهد ديبيا أماني كون جاچار أمت
namni kumni yoo si daawwate yookiin nama kudhanii tuutu qabrii keessa maree si kaa habeeki hadda namni na daawwataa jira jettee haasuma khabiisa qofitee gadi guuraa ooltu haasuma jibbamaa gadi guuraa ooltu ibaadarra halkan witiri rabbiin salaattu qur'aana rabbiin qaraatu baatii kanaaf kabaja hin gootu waan khayri haga beetun haga waan dandeesen sila baatii kana keessatti nasihaa dhaamta obboleettii kee gorsita obboleessa kee gorsita mali ol baatee ji'a kabajamaa kanaan wama politika halkaniif guyyaa politika isanu isanu warra kaan irraa yoo jibbaa jirru ijoolleen shamarranii wallahi namni warra Facebook irraa iyyuu kana laalee ijoollee shamarranii fuudhuu jibbe wallahi alazim fuudhu eerumaafu ijoollee shamarranii jibbe jechaadha maaliif isin kana Facebook irratti waan isin odeessaa ooltan ilaala namni nama kamii barbaada nama kabaja qabu barbaada nama ihtiraama qabu barbaada nama ulfina qabu barbaada intala hayyuu barbaada malee nama Facebook marra ol bahee salphi jedhaa ooluun barbaadu namni ihtiraama ofirraan fuudhina kabaja ofirraan fuudhina siyaasa hajjettanii aqlii ofirraan fuudhina otoo rabbiin aqlii isin keessa kaayee jiru otoo rabbiin isin kabajee jiru kabaja ofirraan mulqina osoo rabbiin isin jaallatee jiru akka feetan hin ta'ina sheexaanni gurratti akka fedhe isin naqee waan hin taane karaarraa isin luugame sheexaanni haga yoomii sheexaanaa wajjin guluftan haga yoomitti ibaadaa rabbii irraa gaflaa taatan haga yoomitti nafsiyyaadhuma jala bobbaatan haga yoomitti namni na arrabsi anis hin dhiisu jettaniituma Facebook irra iyyaa ooltan guyyaa agamtu isin hafe jiraachuudhaaf guyyaa agamtu isin hafe sharrii kana hordofuu irraa immoo guyyaa agamtu isin hafe dhiisuudhaaf duuti gaafa sitti dhuftu guyyaa tokko si hafe guyyaa lama siin jettu bar takkaa ciisuchumatti hafta takkaa deemaati kufta takkaa immoo dhibdeedhuma dawaan qabne kanatu sirratti bobba'a akkan taane si godha bakkan taanetti rabbiin balaa hin taane sitti fida lakkii rabbii kee sodaadhu ijoollee shamaraa lakkii rabbii sodaadhu ijoollee dhiiraa yaa shabaaba namni diinii sirraa heeggatu yaa shabaaba namni kabaja sirraa heeggatu yaa shabaabtitti namni kabaja sirraa heeggatu wallahi namni ilmoo ofii mana keessatti jibba waan isin dalagdan ilaala ilmoo ofii mana keessatti jibba maaliif koollee gaafa guddatte way akkasina jalaa taati laata jechuu qalbiin isaa asaba jecha way akkas taati way na duraa baddii laata ilmoo nan argadhe kun akka baabaluu kana taati laata na dura jedhee asaba namni qalbii isaa keessatti jecha lakkisaa yaa shamarran lakki kabaja rabbiin sii kenne kana ofin xiqqeessini lakki rabbii ulfina sitti kennee kabaja kee ol fuudhe kana of gad hin deebisini bakka hin taane hin kaayini magaalaa fokkinaa hin dalagatin yaa akhi zubaalaa keessa of hin dhaabin osoo rabbiin qulqullii keessa si dhaawu osoo rabbiin bakka qulqullii naziifa bakka kabajamtu osoo rabbiin si kaahu zubaalaa keessa of hin kaahin bootaa xinneenyaa of hin dhaabin akkuma rabbiin si kabaja sanitti akkuma rabbiin ihtiraama sitti wallahi ijoollee hijaaba guutuu akkas gad offatte yoo argan wallahi qalbii namaatu irtaha godha gammachuu nama argata qalbiin namaa jecha ijoollee ihtiraama ofirraa fuutee akkasuma feesbuukuma kanarraa maraataa ooltu yoo ilaalte immoo ilmoo ofii yaa rabbi ilmoon kiyya kun akkuma ijoollee kanaa naaf ta'uu deemti moo yaa rabbi naaf qajeelti moo qajeeluma naa guddatti moo karaa khayrii irratti guddatti moo akkuma ijoollee Facebook irraa afaan bantu kanaa taati laata jedhee qalbiin namaa sodaata jechaadha mee nama hagamtu halkan baluma nurra dhufe kan ati waan akkuma namni balaa wayii sirran dhufnee sitti fakkaataa jira namni eessa jira yeroo ammaa kanatti ati Facebook irra ol baatee iyyaa bultu yeroo ammaa kana namni duraan kabaja qabu eessa jira mashaayikhni daa'iin keenya ulamaa'in keenya kabajamoon saatii kana eessa jiru mana ofii keessatti gadi ba'ee cuucumma'ee mana ofii keessatti ibaada rabbii godhaa jira mana ofii keessatti rabbii isaatti boo'uutti jira ati hoo yeroo kana eessa jirta magaalaan ati nagadataa jirtu eessa jira magaalaa maalii keessa jirta meemenaaf himi ati gaheen ati islaamummaa keessaa qabdu maali Facebook marra baatee halkaniif guyyaa iyyaa buluudha
Facebook marra baatee yeroo hunda akkasuma nama arrabsuudha. Siyaasumaaf yeroo hunda maraachuudha. Siyaasumaaf jettee aqlii kee ofirraa jijjiiruudha. Siyaasumaaf jettee uffata kee gaggaarii ofirraa mulqitee ummata fuuldura taa'uudha. Kana wanni Rabbiin sirraa eeggatu. Kana wanni Rabbiin sirraa jaallatu. Yoomi waan Rabbiin siin jedhe, waan Rabbiin siin jedhe guyyuma tokko dalagdee nama agarsiiftu. Yaa obboleetti Islaamaa hijaaba kee uffadhu gaafa Rabbiin siin jedhu, wedhi jettee gaafa uffata kee mulqitee gadi baatu, boolli kiyya kan boritti gadi galuu deemaa jiru sun sa'aatii kana keessa maaliin guutamtee teessee na eegaa jirtii jedhe. Wallahi al-azim. Ati kaayyoon ati mataan keessi qollofamee ati yaaddu an hadda siyaasuma gaggeessaan dalagadhee biyya kootti galaadha. Takkaa hin galtu beeki. Takkaa hin galtu asumatti wallahi Rabbiin si galaafachuu danda'a. Utuu fira kee gaariitiin waliin argin, utuu hayaata gaariitiin waliin argin, utuu bultii gaariitiin waliin argin, bakkuma jirtu sanitti Rabbiin si hambisee aalii kee gaarii, aalii kee yaaddu wal dhabuu dandeessa. Imalli duniyaa eenyunuu deemee galma fedhen geenye. Kasii oliinuu dandeettii fedhe qabu. Beekumsa fedhe qabu. Malikum yookiin mootummaa fedhe qabu. Imala itti xiyyeeffatee deemu kamiinuu takkaa galma fedhen geenye. Siisa kaleessa namni siyaasa dubbataa dhaga'ee siyaasaa fi feesbuukatti ol yaa'e san dhiisiti. Abbaan fedhe galma fedhen geenye jechaadha. Ka dandeettii sirra qabu. Ka beekumsa sirra qabu. Ka hayyummaa sirra qabu. Ka qabeenya sirra qabu. Ka bareeduma sirra qabu. Eenyunuu kaayyoo kaayyeffate takkaa galma gaheen beeku. Imalli isaa karumatti hafe. Kaayyoon isaa karumatti kufe. Dandeettiin isaa karumatti kufe. Qabeenyi isaa karumatti kufe. Ati yoo ka hadha waan tokkoof keessaa hin qabne namumti siyaasa dubbataa Facebook irra ol yaatee wama argite maxxansaa ooltu, wama argite dubbataa ooltu mee kaayyoon ati qabrii kee keessatti godhataa jirtu maa inni? Maal kaa'atte qabrii kee keessa meeme? Naaf himi. Qabriin kee maaliin guutamtee jirti saatii kana keessa? Wallahi Facebook kanarra seenuu nama jibbisiise. Wallahi Facebook yeroo meeqa Facebook kana ofirraa guba jedheetiin khayrii nuti yookiin xiqquma si asirraan dabarfannu hoo. Namni meeqa waan nuti gadhiifnu waan khayrii tokko yoo asii waan khayrii tokko gadhiifne namni meeqa nuuf hordofu khayrii kana hin dhabnu jechuu Facebook kanarra ol baanee teenya malee osoo akka waan fofokkataa waan isin asirra gaggeessitanii arginuuti wallahi guyyaa tokko asirratti ol hin baanu. Kanaaf yaa obboleettii ko, yaa obboleessa ko, baatii muraasa nuuf afte kana. Guyyaa 10 yoo guyyaa 8 meeqa nu afte guyyaan adda? Meeqa nu afte baatii Ramadaanaa keessa? Guyyaa meeqatu nu afte? Guyyaa 8 moo meeqa? Guyyaa 8 moo meeqa? Guyyaa 21 maaliin dabarsite mee? Guyyaa 21 laayiviin dabarsite moo? Hamtuma dabarsuutti turte moo? Qur'aana Rabbii meeqa qaraate moo? Khayrii irratti nama gorsite moo? Sadaqaa kennatte moo? Qabrii kee keessa bareeffatte moo? Qabrii kee keessatti jahannama guutataa turte guyyaa 20 meeqa keessa? Baatii rahmata qabu kana keessa. Baatii kabajamtuu kana keessatti mee maal dabarfatte boleessa koo? Guyyaa muraasa hafte, guyyaa 8 hafte, baarakallahu fiikum. Sahih. Guyyaa 8 hafte. Obboleessa koo saatii kana keessa yeroo kana keessa halkan kana keessa namni daqiiqaa tokko wallahi daqiiqaa tokko jawwaala ati kan 24 saa ol baatee Facebook irratti iyyaa ooltuu miti. Daqiiqaa 5 annama meeqatti silkii dawwalee salaamtaa rabbi jechuudhaaf yeroon kun yeroo ibaadaati. Ramadaana booddee nuuf dawwala warra jedhutu jira. Kunoon warra akkasitti ibaadaa godhutu jira jechaadha. Warra akkasitti ibaadaa jaallatu jira jechaadha. Maaliif daqiiqaan tokko nan darbin jechuudhaaf sekoondiin tokko maaliif na darba? Maaliif waan fofokkataa dubbadha? Guyyaan kunoo guyyaa muraasa Rabbiin ji'a kabajamaa kana ji'a rahmata qabu kana
guyyaa muraasatoo nu afteek kan keessatti maaliif nafsii keenya dayyaana maaliif bakka hin taane of dhaamna jechuufi silkumaahu dubbataa hin jiru yaa shamarran keenya wallahi isinitti qaanfadhe yaa shamarran keenya لا شمرن جناي مو شمرن هندمتي كغري إراد ديني ربي غرغارا جرا مليونان والله كان ركتا مسكينة واهن كمني دوبرتي إيتي وان تكو مجاميكا إلمو ميكا كباتي نمني فرني تكو إسين غرغار شين هبتها جرتو إبتو جرا غروك أودة كان كيسان أبون كيسان غرانا منياتا غرو باتي رمضانا بريدو كان كيسان أودة أبون كيسان غرانا منياتا garuu baatii jaalatamtuu kana keessatti yeroo keessan qisaasa gochuun garaa nama nyaata garuu baatii rahmata qabdu kana keessa immoo lubbuu keessan israafa gochuutu garaa nama nyaata baatii faarfatamaa kana keessa womantaane dabarsuu keessantu garaa nama nyaata ilaamata haga yoomitti isin gowwoomsa duniyaan kun haga yoomitti achi deebi'iti dudduubbee kee deebi'iti yeroo laayivii irra waan gadhiiftee yookiin feesbuuka kanarra waa gadhiiftee kaatee jettee achi deebi'iti qabrii kee kana fakkari qabruma kee yaadadhu waan biraatii miti ammas aalii kee sibiraa qabrii keessatti godaane san hunda saatii kana keessa maalitti jira laata maal keessa jira laata imalli imala irraa nafamne godaansa zalaalam namni tokko irraa afuu hin dandeenye qabriin ofii waajiba beekaaf wallaalaallee isa qaraaf isan qaraanellee isa sharrii dalageef isa khayrii dalagelleen qabriin tokko tokkoon fuuchuuf teessi fuudhaa jirtis guyyaarra argaa jirtu waan isin hin beennee miti wannan isinitti himaa jiru wama isin argaa jirtan argitanulleen gurra keessantu dhaga'a malee fudhachuu hin dandeenye ija keessantu arga malee arguu hin dandeenye arraba keessantu dubbata malee khayriitiin dalaguu hin dandeenye miila keessantu deema malee karaa khayrii irratti deemuu hin dandeenye funyaan keessantu dhagaha malee yookiin waan khayriitiin fooleffachuu hin dandeenye lakkisaa yaa obboleewwan ko lakkisaa yaa kabajamtoota ko lakkisaa haga rabbiin isin jiraachise keessatti khaasatan hadharraa jalqabaati baatii isiniif afte guyyattii muraasa isiniif afte kana keessatti rakkataa keessan du'aa'iidhaan yaadadha daciifa keessan du'aa'ii yaadadha nama namni tokko isa kaddamuu hin qabne ka mana keessatti namni takkaa isa yaadanne ka alkaniif guyyaa yaa rabbi bor maalin nyaadhee bula hadha maalin nyaadhee bula halkan kanammoo maalittiin fatara yaa rabbi bishaanuma eessaan argadhee dhuga warra akkas jedhee wama nyaatu wama qonqoo keessa gadi kaa'atu kana halkaniif guyyaa yaadda'a bulutu jira ati waan offattee bultuuf halkaniif guyyaa jijjiirratta nyaata guyyaarraa qayyaratta uffata guyyaarraa qayyaratta bakka barbaadde bashannantee oolta wallahi rakkataa waan tokko waan nyaatu hin qabne ka uffata tokkitti isii bakka dhibbaan hodhamte bakka carqii yoo hadha bakka tokko irraan citte carqii isiirra buufatee hodhatu barbaada rakkataa akkasii miliyoonatu jira yaa akhi mee biyya kee keessa achi ilaali waan amma rakkataan keessa jiru imimmaan rakkataan akkas gadhangalaasu qabeenya yookiin neetti ittiin bittee waan sharrii ittiin dabarsitu yookiin waan sharrii ittiin dubbattu yookiin laayivii baatee ittiin nama arrabsitu kana rakkataa waan qabne saniif gadi kenni yaa akhi ittiin aara galfatee rabbiin karaa khayrii keessatti siif haa oolu neetti ittiin karaa sharrii irratti qisaasa gootu kan rakkataa kee ka waa tokko nyaatu dhabe ollaa kee ilaali kan halkan tokko waan nyaatee bulu hin qabnetu jira naannoo kee mee achi deebiitii ilaali ka waan tokko nyaannetu jira miskiina meeqatu jira ka ilmaan gamaa gamanatti rarraafatee riskii barbaadatu jira ka halkan kana guyyaa guutuu ati aara galfattee rafaa ooltee ol kaata inni immoo guyyaa guutuu dalagaa halkaniif guyyaa dalagaa oolee wama gadi nyaatu qofitee fudhatee bitatee gala ilmoo ofitti jechaadha ni'maa rabbiin akkasitti si'utti oole kan karaa sharrii irratti qisaasa hin godhiniiti rakkataa kee ollaa kee yaadadhu baatii ramadaanaa kana keessattuu warra firan qabne yatiima abbaa hin qabne kan yoo namni uffata aaraa bitate ahii otoo abbaan koonarra jiraatee uffata akkasii naa bite otoo riskii akkasii qabaadhe osoo yeroo namni waan gaariitti faxaru osoo waan gaarii kana qabaadhe jettee ijoollee miskiina akkas kan waan gaarii bitate ilaaltee imimmaan sii irraa yaa'aa bulee oolu kan miskiina kana yaadadhu lubbuu kee karaa hin taane irratti hin fixiniiti lubbuu kee karaa jallinaa irratti hin fixiniiti
miskiina waan nyaatu dhabu waan dhugu dhabu kana yaadadhu mee ollaa keetii ilaaliiti ramadaana kanatti tokko tokkoon uffata miskiina namni gargaaru hin qabne yatiima abbaan qabne kan haadhan qabnetu jira kan abbaan qabnetu jira kan immoo waan itti hirkateen bulle hin qabnetu jira nama ittiin hirkatu tokko kan hin qabnetu jira kan dhagaa cabsaa bulee oolee wama gadi nyaatu qofitee argatee bulutu jira kana yaadadhu achi deebiiti yeroo kee waan hin taanetti hin fixiniiti miskiina yaadadhu rizqii rabbi sitti ooleen ofitti hin boonin ni'maa rabbi sitti kenneen ofitti hin boonin rabbi sitti kennee hadha sirraa fudhata fayyaa rabbi sitti kenneen ofitti hin boonin hadha sirraa fudhata qabeenyaa rabbi sitti kenneen ofitti hin boonin har'a sirraa guuree iyyeessa si gochuu mala nama qabeenyaa qaba jennee faana iyyaa turre ka qabeenyaa dhabeetti immoo deebisee nama saalfachiisetu jira namni kun bareedaadha jedhamee kan ati faana hiriirtu booddee fokkisee kan nama qaanfachiisutu jira rakkataa kee yaadadhu yatiima yaadadhu miskiina waan nyaatee bulu hin qabne yaadadhu wallaahi garaa koo na bobaa obboleewwan koo ijoollee sassabiyyii daa'ima waan tokko haadha qabda haadhan qabu jettee yeroo isiin imimmaa sii gadhiiftu garaa kootu na gubata osoon bira jiraadhee wallaahi waman qabu san itti kennadhe bishaanuma bitee harka isii keessa kaahee rabbiin ajiniinaaf kenne jedhee qalbiin koo na hawwa obboleewwan koo ati garuu ji'a neettii bitteetiin feesbuuka kanarra baatee bargaanfattee akka dhiiraatti keessattuu ijoolleen shamarran bargaanfattee akka dhiiraatti asii nama arrabsaa oolte jechaadha yeroo kee qisaasa goote baatii kabajamaa kanaaf kabaja dhabdee yeroo silaa namni rahmata walii goonaa rabbiin rahmata nuuf godhee dhibdee kana nurraa kaasee keessaaf duuba keenya nu yaalee rakkina kanallee biyya keenyarraa kaasee nurraallee fuulu eessa jirta ati har'a kan feesbuukarra yaatee nama arrabsitu yookiin wal xiqqeessitan kun eessaa dhuftan jalqabuma eessaa dhuftan bakka dhuftanii beektanii yaadattanii biyya keetirraa dhuftee bar biyyi kee eessa Itoophiyaadha biyyatti dhufte Itoophiyaadha maaliif akka dhufte beekta dalagadheen aalii koo rakkataa kana rakkina keessaa baasaa rakkinarraa jijjiiraaf dhufte ofiin jijjiiraaf dhufte eega dhufte oo rakkinni ati gaafa keessaa dhuftu sun as geenyaa sirraa bade ni dagatte sirraa wallaalame rabbiin aqlii gaafa biyyaa kaatu san as geenyaa sirraa fuudhe wallahi rabbiin guyyaa tokko keessatti qabeenyaa haga barbaannu nutti gadi dhiisuu danda'a laakiinoo gaafa qabeenyaa san nurratti dhangalaase akka nuti karaa khayrii dalagan of dagannu akka nuti of dagannu beekaaf qabeenyaa kana nutti hin kennine akka nuti karaa khayrii irratti hin dalaganneef nu beekaafu nutti gadi dhiisuu dide kanaaf faqiirummaa nurra kaahe faqiirummaatiidhuma kanaa yeroo tokko naa yaadatu jechuun faqiirummaan nurra kaahe laakiin qalbii aqlii qabu malee namni kana yaadatu qalbii rabbiin beektu malee kana yaadachuu hin dandeessu yoomillee ta'u abadan wallahi alazim qalbii rabbiin keessatti qaawwisiise malee isa alatti qaawwisiise nan fuuchuu hin danda'u kanaaf yaa obboleessa koo kanaaf yaa obboleettii koo dhaamsa koo akhiira irratti wannan sitti dhaammadhu dhaamsa koo dhumaa irratti wannan sitti dhaammadhu dhaamsi asitti dhaammadhu kun hadha yoo fudhachuu diddelleen boruu ragaa sirratti taate hadhallee ragaa sirratti taate miskiina namni gargaaru tokko hin jirre yeroo kee feesbuuka kanarratti hin fixiniiti miskiina namni nyaachisuu hin qabne miskiina namni tokko gargaaru hin qabne haadha kee silaa osoo haati kee miskiinoftee akkas fuula biyyaa duratti gadi baatee boossee rakkina kasir rakkataa jira osoo jette wallahi du'a tokko sitti dhufa jechaadha wanni amma fuulduree namaatti gadi ba'anii rakkina himachuu angama kootiin natti jabaatu tokko hin jiru wallahi uleedhaan rukutamanii du'uunaa wayya beela'ee du'uunaa wayya fuulduree namaa dhaabbachuu laakiin rakkinni immoo waan nama hin goone hin qabu rakkinni waan nama hin goone hin qabu magaalaa sin dhaabini hin qabu bakka ati yaadne si geessa rakkinni jechaadha kanaafi rakkataa ollaa kee jiru yaadadhu
rakkataa ollaa kee jiru yaadadhu. Miskiina ollaa kee jiru yaadadhu. Yatiima ollaa kee jiru yaadadhu. Baatii dhumaa kana keessatti uffata bitiitii fi maallaqa ergiitii fi isa uffata hin qabne uffata irraa jijjiiri. Isa nyaata hin qabne nyaata irraa jijjiiri. Isa oolaa bitachuu hin qabne oolaa bitiitii saddaqiif. Birrii keeneetti ilaa yoomii fitta nama arrabsutti ilaa yoomii fitta yaaki. Oolaa tokko tokko miskiina ollaa kee jiru oolaa tokko tokko dandahi. Inuma beeytaniin rakkataa ollaa keessanii tokko tokko hin beeytanii. Ani dhaqee ilaalee tokko tokko isinii lakkaa'uu waan barbaachisuu miti. Isinuu ni beeytanii rakkataa ollaa keessan jiru. Rakkataa beeytan tokko tokko ni beeytan hundi keessanuu. Rakkataa ollaa walirratti bobbahuu dhiisaati. Inni arsi jechuu dhiisaati. Inni jimma jechuu dhiisaati. Inni arargee jechuu dhiisaati. Rakkataa ollaa keessan jiru. Miskiina namni gargaaru tokko hin qabne. Namoota dhukkubfatee namni yaalu tokko hin qabne. Kamana isaa keessatti bishaan dhugee bulu tokko hin qabne. San yaadadhu. Uffata itti biti. Oolaa tokko tokkoon bitii fi ergi. Nyaachisii obaasi. Sababuma kanaa rabbiin rahmata sii gochuu mala. Sababuma kanaa rabbiin dhibdee kana nurra kaasuu mala. Sababuma kanaa rabbiin nu araaramuu mala. Rahmata irhamukum man fil ard irhamukum man fis samaa jedhe rabbiini namni isin warri dachii irraa kun rahmata walii godhaati. Rabbi irhamukum man fil ard irhamukum man fis samaa rabbiin isin warri dachii irraa rahmata walii godha. Rabbiin inni samii irraa moo rahmata isinii godhaa jedhe. نتيو رحمة وليفين قونو تانان والله يوم اللي رحمة نوفين قونو سكنا قرامورا أكاسو مول نياتات نياتانان دبدينكو يوم اللي نورانكا وتوكو توكو نفنانو تيسي إسكنا قراكي سمورا يو رحمة ولي قوني يو والجالني يو والنياتشوريني يو مو غرفة يوكين غروبي هيداني ولي رتبو بهو ديمني مالي رحمة نوفين قونو قراكي سنكت قراتي مورا gaafa rabbii rahmata nuuf godhu gaafa jaalalli qalbii keenya keessa tokko tokkoon gadi nu buute gaafa nu politika irraa deebinee jaalala tokko taane gaafa keessiniif duumni keenya afaan keenyaa fi gurri keenya ilaalchi keenya tokko nu tahee jedhee rabbiin rahmata nuuf godha gaafa san rahmata nuuf godheera isa kana abdadha gaafa san rahmata naaf godha jedhiti abdadhu laakiin immoo waan hin taane irratti walirratti bobba'a rahmata naa godha jettee yaadin. كناف يبلي وانكو باتي كان كيست دعائي ولا يادن أنا بلاكو أسر رجلتن هندا كيسانو أمانة اسم بركات ديما باتي أفتك أنا كيست دعائي دا ولا يادن دعائي دا ولا غرغارو دعائي ركتا كيني برا دابنو دعائي دا مسكينة غرغارو دعائي دا ركوفسا سيري رجرو أجتي حيالو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم على نبينا